Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa fi araarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kootii galata Waaqayyoo. Baga kabaja ayyaana qulqulluu Abuuna Takilaa Hayimaanotii hundumti keessan baga nagaadhaan geessanii. Ameen. Baga walumaan geenye. Asumaanii seenaa abbaa keenya qulqulluu Abuuna Takilaa Hayimaanotii bifa dubbisaatiin wajjiniin ilaallee darbina. Waaqayyo hunduma keenya wajjiniin haa ta'u, isiniifan dubbisa. Waaqayyo hunduma keenya gargaaruun jaalala isaanuuf haa ta'u. Qulqulluu Abuuna Takilaa Hayimaanotii. Qulqulluun Takilaa Hayimaanotii kan dhalatanii Shawwaa Xilaalish iddoo ittisa Mikaa'el jedhamtutti. Abbaan isaanii Tsaggaa Ze'aab yommuu ta'u, haati isaanii immoo Egzeriyaa jedhamu. Guyyaan itti dhalatanis muddee 24 bara 1197 itti dhalatanidha. Abbaa fi haati isaanii dhalaa dhabuudhaan yeroo dheeraa fi gaddaa turan. Keessattuu haati isaanii mootiin Lammii jedhamuun booji'amtee fudhatamtee turte. Bakka booji'amtee turte sanatti mootichi ishee fudhachuudhaaf qopheeffatee utuu jiruu Waaqayyo ergamaa isaa ergee dinqii adda ta'een gara abbaa warraa ishee Tsaggaa Ze'aabitti deebise. Mootichi ishee bira hin geenye. Erga gara abbaa warra isheetti deebitee booddee qulqulluu Abbaa Takilaa Hayimaanotiin argatani. Raajaan Isaayyaas akkuma dubbate Waaqayyo gadameessa haadha kee keessattiin si file. Ermiyaas 1:5 akkuma jedhetti qulqulluun abbaa keenya Takilaa Hayimaanotii si dhalatanii guyyaa sadaffaa isaanii abbaan tokkichi qulqulluu, ilmi tokkichi qulqulluu, hafuurri qulqulluun tokkichi qulqulluudha jedhanii galateeffatanii. Waaqayyo kan irra bulee fi jalqabumaa irraa eegalee isaan filate. Ergaan warra isaanii maqaa isaanii Phitsaatsiyoon jedhanii moggaasaniifi. Phitsaatsiyoon jechuun immoo gammachuu Tsiyoon jechuudha. Ijoollummaa isaaniinis barumsa amantaa baratanii waggaa 15 yeroo guutanitti Misirii irraa kan dhufan Phaaphaasii Abuune Qeerolos jedhaman irraa daaqonummaa fudhatanii yookaan muudamanii. Akkasumas immoo gama biyya lafaatiinis barumsa ijoolleen yeroo sana baratan waan akka fardaa gulufsiisuu, bineensa adamsuu fi kan kana fakkaatan raawwataniiru. Qulqulluun abbaa keenya Abuuna Takilaa Hayimaanotii yeroo daa'imummaa isaanii ajaa'iba garaagaraas raawwataniiru. Ajaa'iba isaan raawwatanis kitaaba qabsuuraa isaanii keessatti bal'inaan barreeffameera. Achi keessas tokko warri isaa ayyaana qulqulluu Mikaa'elii waggaa waggaadhaan yaadatu, kan beela'es nyaachisaa, kan dheebotes obaasaa turani. Maatewos 25 lakkoofsa 34-36. Haa ta'u malee bara sana beelli waan hammaatee fi wanta qophii ayyaanichaa fi nama nyaachisan hiyyeessa beela baasan dhabanii. Yeroo kana haati isaanii hanga yoonaallee yaadannoo hangafa ergamaa qulqulluu Mikaa'elii kana adda kuttee hin beektu. Amma garuu adda na jalaa cituufi jettee yaaddofte. Adda kutee hin beeku. Amma garuu adda na jalaa cituufi jettee yaaddofte boosse. Yeroo bohuu ishee kana arge qulqulluun Abuuna Takilaa Hayimaanotii gara mana isaa ol seeneetu itti agarsiise. Sana booda qamadii xiqqoo hinqibaa yookaan gundoo irra jiru xiqqoodhaan baay'atee gundoo 9 akka ta'u taasiseera. Akkasumas meeshaa dhadhaa, dammaa fi kan kana fakkaatan waan hundumaa yommuu tuqu kan guutan tahanii argamaniiru. Kanaafis bara sanas nama beela'e hundumaa guyyaa sanatti waamuudhaan yaadannoo qulqulluu Mikaa'el kan baatii bitootessaa haala adda ta'een kabajaniiru jedhama. Ajaa'ibni inni biraan yommuu daaqonummaan muudamanii deebi'an aduun itti dhiinanii mana namaatti goranii nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedhanii gaafatanii. Yeroo kana abbaan manichaa maal gochaa as dhufte jedhee jecha arrabsoon deebisee fi fuula isaanii kabalee qulqulluu Abuuna Takilaa Hayimaanotis gara gooftaatti yommuu kadhatanii qulqulluun Mikaa'elii namicha isaanii kabale sana qilleensa keessatti hidhee reebaa buleera. Booda garuu namichi sun waan hojjetetti waan gaabbee fi gaabbuu isaa erga arganii booda kadhatanii fi akka inni hidhaa irraa bu'u taasisaniiru.
jedhaa. Guyyaa tokkos yommuu adamoo fi gara bosonaa deemanitti gooftaan itti mul'ate, ani duuka bu'aa haaraan si taasisa, maqaa kees Takila Hayimaanoot jedhama ittiin jedheen. Hiikni isaas biqiltuu amantii yookaan firii amantaa jechuudha. Innis yommuu dubbii kana dhagahu, yaa gooftaa koo fayyisaa koo Yesuus Kiristoos, akka ati karaa samii Yerusaalem naaf bantutti anis kunoo karra koo banadhee siif dhiiseera. Ani dadhabaa kanan tahe si malee kan na jajjabeessu hin jiru. Kanan kufuu fi ka'e anis nama itti hirkadhu hin qabu jedhee kadhannaa godhatee qabeenya abbaa isaa irraa dhaale aayyolee fi kenne jedha. Maatiyos boqonnaa 19:29. Hojiitti hiikee guyyuma sana gara tajaajilaatti galeera. Biyya Katataa jedhamtuttis kiristaanummaa fudhaa wangeelattis amanaa jedhanii yoo barsiisanii, uummanni naannichaa lakkii nutoo muka itti bullu qabna, yoo dhukkubsannes kan itti fayyinu qabna ittiin jedhanii. Qulqulluun Abuuna Takila Hayimaanoot kun erga akkas tahee anaanis na fudhaa deemaa, anis nan sagadaafii jedhanii fuudhanii deemanii. Yommuu iddoo mukichi jiru gahaanis seexanni mukicharra jiru iyyuu eegalee. Uummatichis yeroo mukichi iyyuu arganii ati haadhaa waan taateefi achi turi jedhaniini. Yommuu kana maqaa Waaqayyootiin mukattiin deemtee gara isaa akka dhuftu taasise. Kunis akkasuma. Maatiyos boqonnaa 17:21 irratti, amantii hamma ija sanaaficaa geessu yoo qabaattan muka kanaan buqqahiitii deemi yoo jettan isiniif ajajama kan jedhu raawwatan. Seexanichis akka qulqulluu Mikaa'eliin halangaa ibiddaan ari'uu taasisaniiru. Yommuu mukichi buqqa'u mukicha jalatti namoonni du'anii waan jiraniif isaan dabalatee namoota 15 kan kanaan dura du'aa kaaseera. Kanaanis kitila 8 kan caalanii amananii cuuphamaniiru. Sana booda gara Daamos deemanii, mootiin biyya sanaas mootii lammii ture. Mootichis qulqulluu Abuuna Takila Hayimaanootiin maal hojii dhufte jedhee yoo gaafate, isaanis waaqa tolfamaa kee kanan balleessuu dhufe jedhaniini. Yeroo kana loltoota isaanii isa qabsiisee gaagura keessa kaa'ee gara hallayyaatti isaan darbatee, ergamaa qulqulluu Mikaa'el garuu dafee qaqqabee isaan oolche. Mootichi aaree haala adda addaatiin miidhuu fi yaalus waan dadhabeef dhuma irratti eeboo ofii harkaa qabuun isa waraanuu fi yeroo darbatu eeboon sun harka isaatti deebi'ee isa waraantee itti haftee dhukkubbiin itti dhagahamnaan mootichi hiyyee luboota waaqa tolfamaan na fayyisaa jedheen. Garuu isaan isa fayyisuu hin dandeenye. Yeroo kana qulqulluun Abuuna Takila Hayimaanoot ni fayyisanii akkuma mootichi Yerobi'aam raajii Waaqayyoo irratti akka isa dirsiise fayyaatti goge jechuudha. Mootota tokkoffaa boqonnaa 19 boqonnaa 13 lakkoofsa 1-17. Kanaan dura mootichi yeroo harmee isaa Izaariyaa fuudhuudhaaf ture sanatti ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Mikaa'el harkaa butee abbaasaa Tsaggaa Zahaabitti deebiseeti. Mootiin suni dha'icha Waaqayyoon rukutamee kan maraate ta'ee, yeroo tokko qilleensa irratti mana naaf ijaaraa, yoo biraas lafa jalatti sanyii facaasaa jedhee maraataa ture. Qulqulluun abbaa keenya Takila Hayimaanoot gargaarsa Waaqayyoon mooticha kana hundumarraa fayyisanii. Mootichi ni amane, luboota waaqa tolfamaa sana hundumaa immoo ajjeesee fixee. Qulqulluu abbaa Takila Hayimaanootiin gara Walloo deemuudhaanis Kawaalaa yookaan Gadaamii Gool jedhamtutti waggaa 10 barsiisaniiru.
Holqa soofuudhaanis bataskaana ajaa'ibaa ijaaraniiru. Gara Walaayittaa fi Salaaleettis tajaajila bal'aa taasisaniiru. Uummata hedduu kana mukattii fi waaqarqee garaa garaatti bulaa turanii gara Waaqayyootti deebisaniiru. Qulqulluun Abuuna Takila Hayimaanoot kana malees gara Hayiq Isxifaanos deemuudhaan harka Iyyesuus mo'atii monoksonaniiru. Achi keessas waggaa 10 turani. Yeroo sanattis Hayiqi Isxifaanos iddoo itti barumsi hafuurawaa guddaan itti kennamu, barumsa amantaa fi ogummaa harkallee kan itti baratan turani. Hayiqii irraas erga bahanii booda gara Dabre Daamoo deemuudhaan barumsa monoksummaa fi ogummaa Abuuna Yohaanii irraas barataniiru. Dabre Daamoosis yeroo sana iddoo itti monoksoonni hedduun walitti qabamanii turan. Tulluu Dabre Daamoon jedhamu kun har'a akkuma argu funyoon qabanii yaabanii gadi bu'u waan ta'eef utuu achi irra gadi bu'aa jiranii seexanni amajaajiin isaanitti hinaafuudhaan funyicha yeroo kutuu Waaqayyo hojiin isaa ajaa'ibsiisaa ta'e immoo gateettii isaanii keessaa koochoo 6 biqilchee fi akka ittiin balali'an taasiseera. Kana boodas waggoota 5 fi gadaama Tigraay keessaa erga naanna'anii booda gara gadaama Yerusaalem dhaqanii deebi'aniiru. Achi erga deebi'aniinis waggaa 10 ol Shawaa fi kibba biyyattiitti uumamtoota jiranii barsiisanii cuuphaniiru. Yommuu gara Yerusaalem deemanis gammoojjii Ektiraa keessatti nama du'e arganii du'aa kaasanii maal taate jedhanii yeroo gaafatanitti utuun gara Yerusaalemii deemu beelaa fi dheebuutu na ajjeese jedhee itti hime. Sana boodas waliin ta'anii gara Yerusaalem deemanii sagadanii nagaa gaafatanii eebbas argatanii deebi'anii. Sana booda akkuma gadaama Hayiqii Dabre Daamoo irraa barattoota qabatanii dhufanii fi barattoota haala waliin kawwala Dabre Atsibootii galanii barumsa monoksummaa babal'isaniiru. Ogummaa barsiisaa qorannaas qottoodhaan ofiif uummata naannichaas akka gargaaran taasisaniiru. Achittis kadhannaa dheeraa gochuu irraanii kan ka'e miilli isaanii irraa citee miilla tokkoon waggaa 7 kadhataniiru. Yommuu guyyaan boqochuu isaanii ga'us monoksoota hundumaa walitti qabuudhaan gorsii isaas ijoollota koo kan monoksee hundi gara jannataa seenaa jechuu miti. Biyya lafaa kanaa dhugumaan kan jibbe malee jalqaba Waaqayyoo duratti waan gaarii hojjechuu filadhaa. Kadhannaa fi sooma baay'isaa. Tokkoon keessan wal jaalladhaa. Abboommii Waaqayyoos jabeessaa eegaa jedhanii abbooman. Yeroo boqonnaa isaaniis fuuldura gooftaan keenya itti mul'ate waadaa seeneeraa fi waadaan kunis lafti kee fi ijoolleen kee afaan duwwaa hin oolanii. Namni iddoo kanatti awwaalame akka Golgotaatti awwaalametti lakkaa'amaa fi nama iddoo kanatti kadhateefis iddoo kan caalatti nan dhagahaa fi kan jedhu kan biroo waadaa seeneeraa fi qulqulluun Abuuna Takila Hayimaanoot tajaajila isaanii xumuranii bara 1296 hagayya 24 waggaa 99 fi ji'a 10 fi guyyaa 10 jiraatanii boqotanii. Haaluma kanaanis manni kiristaanaa keenyaa guyyaa dhaloota isaanii muddee 24 guyyaa filsataa lafee isaanii caamsaa 24 fi guyyaa boqonnaa hagayya 24 ni kabajji. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa abbaa keenya qulqulluu Abuuna Takila Hayimaanoot nutti araaramu. Eebbi abbaa keenya hunduma keenya waliin haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Galanni Waaqayyoof deessu haadha isaaf ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Irra deebiidhaan baga ayyaana abbaa keenya qulqulluu Abuuna Takila Hayimaanoot baga nagaan geessanii ameen. Baga walumaan geenye
Waaqayyo waadaa isaanii galee nutti haraaramu kadhannaa isaaniitiin biyya keenyarraa nurraa osoo adda hin bahin biyya keenya qorumsaa fi dhiphinarraa kadhannaa isaanii nuuf furuun fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen.